namni addunyaa rabbi kaayee kanarra olii gadii kulufu hayaata gaarii jechuun bakka ilmi rabbiiti. Bakka ilmi rabbiin irraa funaannatan, bakka ilmi rabbii irraa baratan, bakka itti barsiisan. Addunyaa kanarratti wanni jaallatamtuun bakki jaallatamu bakki rabbi irraa jaallatu masgiida rabbiiti. Kun illeen akka masgiida rabbiitii beeka. Kun wanni isin keessa jiraattanii ilmi rabbii keessatti barataa jirtan, quraana qara'aa jirtan kun bakki hammoo isin irraa waa baratan kun masgiida. Kanaafi bakki silaa rabbiitti nama jaallatu bakka kani jechuudha. Rabbiin addunyaa fi akhiratti isin haa milkeessu isiniin jechuu barbaada. Ilmii keessan fannal funuunii rabbi isinii haa kennu. Ilmi isin asii usuula bichaa qaraatanii irraa garagaltan utuu hin taane, ilmi isin asii toohida qaraatanii irraa garagaltan utuu hin taane, arba'inaa fi riyaadaa fi buluugaa fi tajriida qaraatanii ituma irraa garagaltanii gara shayxaanaa waswaasii garaagariitti dachaatan kanii miti. Nama ol siqee Nasa'ii, Tirmizii, Ibnu Maajaa kulli kitaaba waan jedhamu barattanii isinillee barsiisuudhaaf galmee keessan akka rabbi bakkaan nagahu jedhiiti niyyaa kee bareechi. Bakka kana yoo teesse akka rabbi asii addunyaa kanarraa harka qullaa nan kaafne anillee gaafa guyyaa boriisan gaafan kaafamu san ma'a shuhadaa'i wassaalihiina wa hasuna ulaa'ika rafiiqa warra jedhame kanaa waliin yaa rabbi na kaasii galmee kiyya na bareechi bakka san yaa rabbi jaraa wajjin na dhaabi jechuun bareedduudha. Akka nuti taatiyaa qaraanu kanatti hin qaraane bar warri duraanii warri ilmi baratan duraanii nuti hamma akka yeroo keenyaa kanatti ilmi rabbii kana nin baradhamoo nin dhiisa jedhaa bar asabaa dhumnaa bar bakka kanallee sanii miti bar akhiraa keetii kun akhiraa keessan ilma namaatii waa nagaduu miti bakka kana dhufuun. Ustaazaa waa nagaduu miti waa dabaluu miti bakka kana dhufuun. Eenyu waa dabaluudha? Akhiraa ofiitiif waa dabalachuudha. Qabrii ofiitiif waa bareechuudha. Bolloo ofiitti galan sana waa bareeffachuudha. Zar'aa duniyaarra dhiisanii deemuudha. Waa facaafatanii. Kanaafi bakka kana dhufuun taatiyaa dhufuun isin barbaachiftu nun barbaachiftu kulli mara keenya. Yoo bakka kana dhufnu nuti akhlisuu niyyaatakum niyyaa keenya qulqulleessinee bakka kana dhufuu qabna. Yoo barumsa barannullee suutumaan laal ilmi rabbii kun asumaan bareen bakka gahaan rakkoodhaa beeki. Akka ni jiraami namni dhalate yookaan ijoolleen sabiyyiin dhalatte tokko waa asii baaftee biddeena awwalatti kennitaa gaafa isin dhalatte. Biddeena ittiin kennan awwala. Gaafa isin garaa haadhaa keessaa gadi baatu biddeena fuudhi biddeena afaan kaa'in jedhamu. Ijoollee dhalatte daa'ima jechuudha. Ka haaraa dhalatte tokko fuutee biddeena afaan kaa'uu si rakkisa. Maaliif? Yoo suutumaan harma afaan keessee suutumaan xuuxataa suutumaan allalfataa suutumatti barataa nyaataa yoo dhuftee biddeena sana geessee nyaachuu ta'e malee. Isinilleen ilmi rabbii kun asumaan bariin bakka gahee akka namaa kana ta'an rakkoodha. Laal ilmi rabbii keessanii ta'an ni qara'an ni baratan waan wallaalan ni gaafatan waan namaa galuu didde muhimmaatatti godhanii irra caalaa wanni nuti itti yaaduu qabnu ilmi akhiraa kan. Wanni ustaazoliin asitti darataraa nuti darbanii nu barsiisanii galgalaaf ganama yeroo isaanii silaa waa hojjetatan yeroo isaanii achi garagalanii akka keenyaatti waa danfanii waa dalagatan dhiisanii garagalanii nu qaraa'isanuuf nuti waa haa kaffalluufi miti. Nuti waa jaraa haa kenninuufi miti. Beendaa wajihii rabbiitu naa caala beendaa wajihii rabbii sana argachuu naa wayya yoon qaraasise anillee guyyaa borii sana maqaama mahmuudatti waamama jechuudhaaf jarri nutti lafa'uu jiran. Rabbi numa kulli keenya maqaaman mahmuudaa ka jedhamte sanatti rabbi nu haa waamu obboleewwan kiyya. Ilaal bakka barumsaa yoo dhuftu yoo bakka barumsaa kana dhaabbattu niyyaa keessan qulqulleessa bakka ilmi rabbii gattaa'a baradha yoollee dalagaa keessan dalagaa jiraattan irpooniin keessan gurra isin jiraachuu qaba yaa jira keenya. Wanni kun waa akhiraati waa duniyaati miti laal duniyaan yoo qaldiitti qalladdetti yoo wanni gootes yoo dhiiftee biraa kuttallee waan duniyaan kun silaa si biraa kuta yookaan duniyaa si biraa kuta. Kanaaf akhiraa keenya waan taateefi fatazawwaduu jedhanii bar rasuulli rabbi fatazawwaduu fa inna khayra zaadi taqwaa. Fatazawwaduu galeeffadha irra caalaan isin galaa sinqii lafa kaayattanii deemtanuu taqwaa rabbiiti jedhanii bar taqwaa rabbi sodaa waan jedhan san.
sodaa waan jedhan san laal sodaa waan jedhan san kaatanii duniyaarraa deemu sodaa yoo ati qabaattee rabbii addunyaa kanarra jiraattee sodaa qabaatte sodaa kan kee kanaan rabbii keetii wal geesse guyyaa qiyaamaa eessatti waamamtaatillee ma'a siddiiqiina washuhadaa wasaalihiina warra kanaa waliin kaafamta bar warra gaggaariidha warra gaggaarii duniyaarraa deeme kanaa waliin kaafamta bar ma'a firaa'uuna ituun jedhamin ma'a juundi firaa'uuna ituun jedhamin sigalee kanaafi rabbiin maqaaman mahmuudaa bakka jedhamu sanatti rabbi si haa waamu maqaama keessan rabbi ol isin haa fuudhu hayaata gaarii rabbi isin haa jiraachisu kanaaf ilmii hamma baratanii biraa galan utuu hin taane ilmii baratanii nama barsiisan san ka ittiin iyyatanii ilma namaa barsiisan san qalbiin namaa kuni akkuma nyaatatti haajomu qaamni kan keessan kun akkuma nyaatatti haajomu qalbiin keessanillee akkuma jimsiin keessan kun waa nyaata malee hin teenye qalbiin keessan yaanni keessan yookaan qalbiin keessan kun ilmitti haajomu ilmiin kun yanfa'uuna quluubakum wa ajsaamakum qalbii keessan isin fayyada jismii keessan illee isin fayyada maaltu qur'aanii rabbii ilmii rabbii jechuudha yanfa'uunakum fi dunyaa wal aakhirah duniyaattis aakhiraattis nama fayyaddi jechuudha kanaaf isinitti waa himuutu hin taane isinuu ustaazota gurguddaa irraa dhaga'uu jirtanii kanaaf haa barannu haa jabaannu barumsa keenyatti haa daddafnu otuu duutii nutti dhuftee duniyaa kanarraa nuun fuudhin otuu qalaan keenyatu nutti dhuftee nutti hin dhiyaatin ilmi rabbiitii haa tattaafannu isiniin jechuu barbaada kanaaf rabbi umurii keessan haa dheeressu rizqi keessan rabbi isin haa bal'isu hayaata gaarii keessa rabbi isin haa jiraachisu jiruu barakaa qabdu keessa rabbi isin haa jiraachisu amala saalihaa rabbi isin haa dalagachiisu rizqii barakaa qabdu rabbi isinitti haa kennu yaa ijoollee keenya yaa dubartoota keenyaa fi yaa dhiirota keenya biyya namaa keessa jirtanoo rabbi rizqii barakaa qabdu isinii haa kennu ilmii barakaa qabdu ka biyya keessa jirtan taatanii ka biyya namaa keessa jirtan taatanii rizqii barakaa qabdu rabbi isinitti haa kennu rizqiin keessan rizqii rabbi isinii sana kenne san rizqii bazzartanii rabbi naan kennine jettanii gara halaal taasisanatti baaftan tan ituun taane gara halaala rabbi itti baafadhu jedhe sanatti nama baaftu rabbi sitti haa qabu rizqii akkasii rizqii ati itti baaftee haraam irratti nama gargaarte waan feete waan silaa rabbi jibburatti nama gargaartu sanii miti rizqii ati barakaa rizqiin bara harka rabbi irraa namaa dhufti bara harka namaatii miti laal harka namaatii miti garuu sababaatti ta'i laal wanni rabbi rizqii kana sii kennuuf sababaatti ta'i malee wanni rizqii sii kennu rabbi khaaliqa al-ardi was-samaawaat inna allaha yarzuqu man yashaa'u bighayri hisaab وما من دابة إلا على الله رزقها لال والله دابارة أيا دابة كمي تاسسي أيا إلمنا ما كمي تاسسي رزقي نسي أنر كماله هنجرتو جديبر رزقي نسي أنر ماله هنتاني جديبر قري نما يرو ربي دنيا كانت تبسطي دنيا كان ربي ساكنة مثلا في برو مبؤي وما تكو أركان قبي أسينا موتو لكيتو بيتو ما توصولة سيني قبي ناكو أديم تمال جلبيتا نبكورا نكورا ni caffara duniyaa rabbi isaa kenne kan karaa ilmi rabbi irratti baasuu dhiisee eessatti baasame gariin namaa gara zinaatti baasa gariin namaa gara ribaatti baasa gariin namaa gara zinaatti gara maaliyaanii gara farshoo garaa gara ribaa garaa galiitti dalaguutti baasa yaa akhi kanaa miti rizqii rabbi sii kenne bakka ajaatti hin baasiin kanumarraa si gaafata rabbi rizqii rabbi sii kenne malee ati ofii keetii of hin kennine bar rizqii rabbi sii kenne san ta'uu ofirratti beekadhu kanaafi rabbi obboleewwan kiyya biyya namaa keessa jirtan ilmii dheebuu ilmiitiin rabbi ituu isin ilmii dheebattanuu biyyatti rabbi isin hin galchin ilaal biyyuma namaa kana keessa teessanii hammoo laffaatanii ilmii keessan kana barattanii duniyaa fi ilmii fudhattanii biyya keessanitti galtanii teessanii barsiiftan carraa kana rabbi isinii haa kennu laal carraa kana rabbi isinii haa kennu carraa kana nama hedduu dhabee bar carraa kana ituu baradhee bakka gahee ammootu duniyaa kana karaa rabbi irratti kennadhatuu jedhu carraan kun itti dhabdee ka umuriin itti dhumattee duniyaarraa ka'ee nama hedduu agarree bar kanaafu ati jabaadhu akka rabbi hiree keessiin tolchee akka rabbi hiree kee kana duniyaadhaa fi aakhiraa ati dalagataa jirtu kan akka rabbi sii bareechee aakhiraatti milkooftu kanaaf rabbi sii haa milkeessu carraa keessa rabbi sii haa bareechu rabbi carraa keessan haa tolchu jiruu keessa rabbi sii haa bareechu ustaazota keenya kulli mara isaanii rabbiin hammoo umrii isaanii nu haa dheeressu rizqii isaanii rabbi nu haa bal'isu aamin jedhi obboleettii kiyya du'aa'iin jedhan nama aamin jedhee fi ولمن تأمن أو تيقن يو آمين جتة في يو يكن ستة يا ربي كي يسمى بران أرجع دعائي نتكلم تماجر كنا كيس يا ربي نقلت نبوس يو جتة نية دعائي كانوا مخيتي ربي هاجاخي سيها باس يا دا في مرادك ربي سيها قوت
ustaazolii keenya astaanii nu barsiisaa jiran gargalaa fi ganama rabbi umurii isaanii nu haa dheeressu rizqii isaanii rabbi nu haa bal'isu rabbi rizqii isaaniitti nu haa bal'isu rabbiin ulamaa keenya kadheengada Saa'udii kana keessaa riyaaditti du'an rabbi rahmata nu haa godhuuf ulamaa hin keenya nu biraa deemuun jara keenya dukkana keessatti hafne wallahi ifa keessatti hafne sitti fakkaatin ifa keessatti hafne sitti fakkaatin ulamaan duunaan dukkana keessatti akka hafte beeki jaahiliyyummaa keessatti akka hafte beeki ifina keessatti akka hafte sitti fakkaatin wallahi dukkana keessatti hafte ulamaan tokko si biraa duunaan ulamaan tokko namni asii aliif jedhee harfii si barsiisu nama harfii si barsiisu nama gaaraa dhiisi nama gaara taa'ee fatwaa si kennee waan gaggaarii si barsiisu dhiisi nama asii xuruufa sitti cinqamee si barsiisu kun si keessaa duunaan ati duuti ulamaa hidhaa dukkanatti si dhiisee duniyaarraa deeme malee ifa keessatti si dhiisee duniyaarraa hin deemne ulamaa hin tokko obboleessa kiyya ulamaa hin gaafa si biraa du'u maal si biratti dhiisee du'e ilmi si kenne kana si biratti dhiisee du'e malee wanni inni si biratti dhiisee du'e hin jiru ilmi si kenne kana yoo irraa fayyadamte yoo irraan fayyadamin ati illeen kasaaraa duniyaarraa kaate inni illee milkaa'e maaliif rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaami rabbi balliguu yaa nabi muhammad geessisi geessisi yaa nabi muhammad ummata sanaan geessisi dirqamatti kenni hin jenne bar dirqama fudhachiisi hin jenne ulamaa hin illee akkasuma sitti himuu jirti akkasuma nutti himuu jiran ustaazoliin illee akkasuma nutti himaa jiran kanaaf ulamaa yoo dabarfatu seenaa isaa duniyaarra kaa'ee duniyaarraa deemaa jiran nuti warri booddee hafnee duniyaarra jirru kun maal dabarfachuu teenyaa ulamaa hin nurraa deemaa jiru kun maal dhaallee jennaa nurraa deemee laata amma bar ulamaa hin nu bira taa'u kun gaafa nu bira taa'u kana nutti hin beekamtu wallahi baabaa keenya nutti cinqamanii markaza nu dhaabanii bakka kana nu kaa'an kun gaafa isaan fuula rabbii kutan nutti beekama malee gaafa isaan nu bira jiraatanii nu barsiisaa jiran gaafa isaan nu bira jiraatanii nu gorsaa jiran kana nutti hin beekamtu abadan maaliif gaa wal bira jirra gaa hin beekamu jechuudha yeroon duniyaarraa seenan immoo hin beekamu kanaaf obboleessa kiyya otuu ulamaa hin tokko si biraa hin sokkin otuu ulamaa hin tokko si biraa hin kutin otuu ni dara al-akhiraatti hin jijjiirratiin obboleessa kiyya jabaadhu irraa funaannadhu yeroo isaan deemanii duniyaarraa deemanii fuula rabbii deeman ati hammoo fi dabarsitaa'iti ilaal khayraata kan kee waan isaan si barsiisan barsiisi deebisi maaliif jennaan sheeriin ati hammoo dabarsitee barga ustaazin tokko yoo si qaraa'isi atillee sheerii irraa gootu suni rasuulli rabbii waa'ee sheerii dubbatanii bare sheeriin ati as teessee bakka biraatti yoo sheer goote sheerii irraa dubbatanii bara rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam sheer gochuu sheer godhi yeroo jedhan khayrii kana sheer godhi yeroo jedhan waan xiqqashootti ilaalaa bar namni rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam waa'ee sheerii kana fayyadu dubbatan sheer godhi jechuun kun khayrii rasuulli rabbii irraa dubbatanii bar balli maali jedhu liyuballigha shaahida gaa'iba jedhanii bar rasuulli rabbii sheeriidhaa bar sunumti inni sin bira jiru kun fuudhee dhaggeeffatee bakka biraatiin haa gahuun sun sheeriidhaa bar in sheer yeroo gootu namni ulamaa kana bira taa'u fuudhee bakka biraatiin gahuun sheeriidha jechuudha kanaaf obboleessa kiyya rabbi si haa milkeessu isinitti gabaabsaa isinitti hin dheeressu kanaaf jazaakumullahu khayran jabaadhaa haa barannu walumaanuu haa teenyu bakka ilmi rabbii haa barannu haa jajjabaannu isiniin jedha kanaaf inshallah nama duniyaarra taa'ee waan khayrii dalagatuu fi carraaqqatu rabbi isin haa taa'isu ustaazolii keenya kullii mara isaanii rabbi umrii nu haa dheeressu warra ganda addunyaarraa ganda akhiraatti jijjiiratan ustaazolii keenya warra hadha addunyaarraa seenan godaanan san rabbi ayna arrahmaanii rabbi halaalu caffee jannataa rabbi haa kennuufi rabbiin hammootu warra duniyaarra jiru rabbi umrii isaanii rabbi haa dheeressu jabaadha inshallah walumaan haa barannu walumaan haa teenyu isiniin jedha ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا رب سن راجالة أستاذ كينيا قالت وما بارك الله فيكم أستاذ إسماعيل بندى من لك وصافر إلى جرتان بندى إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المجتمعون من الرجال والنساء
أقول لكم قبل كل شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله تبارك الله الحمد لله رب العالمين. درسني فاروم كربي بك بريدا كيسا ولن نقبي قرص بريدا قرص قرقدو قرص يوكاني بربادمته أرغتمني كيسا نرقب فتشيسي الحمد لله رب العالمين. درسي أستاذك أستاذ محمد ربي قودة بريدا ربي نوكنو في إرقا قدو نو دبر سني bakka isaan jiranutti rabbi bira nu haa jiraatu, tikasaa keessa rabbi nu haa kaa'atu. Akkasuma ustaazowwan erga ganamaati bakka kana ta'anii ilmi barsiisuudhaan akkas jiranu rabbiin addunyaa fi aakhiraatti qooda gurguddoo rabbi nu haa kennuufi bakka jarri jiranutti rabbi bira nu haa jiraatu. Akkasuma warra ustaazotii ajjiranullee hunduma jaraa birallee rabbi nu haa jiraatu, tikasaa keessa rabbi nu haa kaa'atu. Eega alhamdulillahi rabbil aalamiin, alhamdulillahi rabbil aalamiin. Faaruun ka rabbii islaamummaan nu kennee quraana nu baachisee bakka khayrii keessa nama taa'u nu godhee faaruun ka rabbii akkanaati jechuudha. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Rabbi abbaa barbaadu abbaaf jaalala isaa qabu duwwaaf kenna malee nama hundaaf hin kennu. Inna allaha yu'ti diina liman yuhibbu liman yuhibbu wala inna allaha yu'ti dunya liman yuhibbu wa liman la yuhibbu wala yu'ti diina illa liman yuhibbu jedhan. Maaliif diinii kan quraanicha kan islaamummaa bareedaa kan nama jaallatuuf kenna malee duniyaa nama hin jaallanneefis nama jaallatuufis hundaafuu ni kennaa jedhan. Kanaaf jennaan har'a rabbiin alaamaa quraanaa nurra kaa'ee mallattoo quraanaa nu kennee nama quraana baatu nu godhee akka kanatti bakka bareedaa bakka mana baabaa keenyaa keessa walii qabamuun waan guddaa isaati jechuudha. Wallahi alhamdulillahi jedhe ka erga kanama kaazinaa kee banattee waa fudhataa jirtu, ka erga ganama sanduuqa kee banattee waa itti fudhataa jirtu, ka erga ganama du'aa'ii asii ustaazotiin kadhataa turan fudhataa jirtu, alhamdulillahi rabbil aalamiin jedhi kai. Maaliif jennaan iyyuu bakka khayrii taa'uunii fi waan khayrii dhaggeeffachuuni hiree rabbi namaa qoode keessaayyuu malee yoo na obbolaan kee obboleettiin kee kati wajjin dhalatte ka biraa dhiisiitii jechuudha. Ka hiriyaa akka keetii dhiisii ka bakka taane keessa jiru meeqa jechuudha. Keessaan keessatti immoo haa ta'u malee alhamdulillahi rabbil aalamiin yeroo ammaa kana keessa yeroo social miidiyaan hundinuu miidiyaa isaa adda addaan banatee bakka ati teessu namni si beeku hin jiru, bakka ati keessa jirtu namni si argaaru hin jiru, waan ati hojjetaa jirtu namni si argaa jiru hin jiru. Yeroo kana keessa silkii kiyya kanaan khayriin nagadadha jettee, silkii kiyya kanaan waa bareedaa dhaggeeffadha jettee sammuu kee ajajjee bakka khayrii keessa taa'uun wallahi wabillahi ni'maa keessaa ni'maa guddaa isaati jechuudha. Ergamaan alayhi salaatu wassalaam akka jedhani alkayyisu collee namaa jechuun jedhan, bareedaa namaa yookaan gaarii namaa jechuun jedhan man daana nafsahu, nama lubbuu ofii hassabe, nama lubbuu ofii qormaate. Man daana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut, nama dalage waan booda du'anii isa fayyaddu nama dalagetuyyuu collee namaa jedhama jedhan. Argite har'a bakka ati jirtu keessatti Khaliqa malee namni si beeku hin jiru, Rahmaanii malee namni si argu hin jiru. Wa amila lima ba'da al-maut, booda du'anii waan nama fayyadu nama dalagetuyyuu collee namaa yookaan gaarii namaa jedhama jedhan. Akkuma kana wal aajizu dadhabaa namaa jechuun immoo man atba'a nafsahu, nama waan lubbuun isaa feete hojjete, waan lubbuun isaa itti ajajje, waan nafsiyyaan isaa itti ajajje nama hojjeteyyuu dadhabaa namaa jedhama jechuudha. Garuu har'a bakka isin jirtan waan isin dalagaa jirtan Khaliqa malee namni isin beeku hin jiru. Yeroo akkanaa keessa immoo bakka bareedaa taa'uun waan bareedaa dalaguun of qabanii bakka gaarii keessa taa'uun ni'maa keessaa ni'maa guddaa. Obboleettii tiyya obboleessa kee wannan siidhaam
wallahi bakka bareedaa jirta, waan bareedaa dalagaa jirta, waan bareedaa hojjetaa jirta. Jabaadhu bakka jirtutti jabaadhu, bakka barataa jirtutti jabaadhu, waan barataa jirtu bareechi jabeeffadhu. Yeroon ammaa kun keessaan keessatti ilmi jechuun qabeenya caalu. Barnoota jechuun qabeenya caalu. Barnoota jechuun waan hattuun sirkaan fudhanne, waan namni si saamuu hin dandeenye, waan gabaa dhattee bitachuu hin dandeenye. Wanni ati barataa jirtu, wanni ati aarsaa kaffaltee bakka bareedaa keessa teessee barataa jirtu kun wallahi utuu gabaa dhattee birri miliyoona 1 fudhattee gabaa dhatte har'a argattee galuu hin dandeessu. Garuu utuu sa'aatii kee, daqiiqaa kee argitee akkasi barachuu baatte jechuudha. Kitaaba kayfa tahfiizul quraanii jedhu tokkotu jira. Namni kalaama Rabbii Qur'aana isaa kana aayaa tokkoon qara'ee jedhe waggaa 19 ji'a 8 guyyaa muraasa wayii ofirraa qaba jechuudha. Aayaa tokkitti guyyaatti namni qara'e. Namni aayaa 2 guyyaatti qara'e immoo waggaa 9 ji'a 11 waan akkasii wayii ofirraa qaba. Aayaa 2tu jechuudha. Qul huwallahu ahad Allahu samad guyyaa tokkotti jechuudha. Gaafa achi addeebi'ee aayaa 2 ta'u, aayaa 3 ta'u gad dhufa jechuudha. Maaliif jennaan guyyaa kanatuyyuu adadati guyyaa barattee guyyaa tokko irraa barattuun aayaa sana hubataa deemaarta baraa deemaa jirta jechuudha. Yoommoo wama kana hundasaa har'a argadha jettee gadi kaate argachuu hin dandeessu. Yookaan wanni har'a himame kun bor himamuu hin danda'u. Kanaaf jennaanoo sa'aatii keetti fayyadami. Daqiiqaa keetti fayyadami haa barannu isiniin jedha. Maaliif jennaan barnoota jechuun qabeenya caalu. Argite qabeenya caalu. Kanaaf jennaan haa barannu itti haa fayyadamnu isiniin jedha. Warra itti fayyadamu Rabbi nu haa taasisu. Bakka bareedaa keessa jirtanii Rabbi isin haa bareechu. Eegaa akkuma beekamaa ta'e manni kun mana ilmiiti, mana du'aa'itis, akkasuma mana gaafii fi deebiiti. Bakka keessatti si dhibe bakka wallaannatti as keessaa gadi baatu waan ta'eef Rabbi isin haa bareechu, isin haa milkeessu isiniin jedha. Kanaafuu yoo har'a baratteeyyuu boriifoo namaaf haadha taata, namaaf abbaa taata, ilma gaariidhaaf haadha taata, ilma gaariidhaaf abbaa taata yoo har'a baratte. Garuu namni bakka barnootaa keessa hin jirre, namni sa'aa kana bakka hin taane keessa dhaabbataa jiru bor dhufee durba gaariidhaaf haadha ni ta'a, ilma gaariidhaaf haadha ni ta'a, abbaa manaa gaariidhaaf haadha manaa ni ta'a, haadha manaa gaariidhaaf abbaa manaa ni ta'a. Wallahi wabillahi mi as-sabila likai. Namni yoo akkamuu ajate, yoo akkamuu bade jechuudha. Gaafa fuudhatti achi as deebi'u maal jedha laata? Mucaan beluu tokko sii tokko gaariidha. Isii tokko bareedduudha. Isii tokko akhlaaqni isii gaarii akkasiif akkasii achi barbaada jechuudha. Durriyya inni akkamiitu jechuudha. Nama akkasii barbaada jechuudha. Maaliif ilaata? Bareedina irraa kaaseeti, ilma isaatii yaadeeti, yoo kadhala booda argatu yaadeeti jechuudha. Atiin kunis gaafa bakka kanaa keessa teessu, gaafa bakka quraanaa keessa teessu, akka ati haadha gaarii ta'uu deemaa jirtu beeki. Akka ati abbaa gaarii ta'uu deemaa jirtu beeki. Kanaafuu nama baratetuyyuu maalummaa barnootaa beeka. Argitanii maaliif ilaata? Namni hin baranne maalummaa barnootaas hin beeku. Mee nama barumsa iddilee isii addunyaa irra baratee jiru qabuu fi nama barnoota isii iddilee irratti baratee hin qabne mee nama akkasii wal bira qabii ilaali obboleettiitii. Nama barateef nama hin baratin mee wal bira qabii ilaali. Maaliif namni barate barbaadama laata? Maaliif namni barate barbaadama? Wama tokko hoogganuudhaaf, wama tokko barreessuudhaaf. Akka barumsi qadrii qabdu beeki, akka waa barachuun qadrii guddaa qabdu beeki obboleettiitii ya obboleessa kee. Maaliif jennaan yoo baratte maalummaa haadha keetii beekti, yoo baratte maalummaa abbaa keetii beekti, yoo baratte maalummaa hiriyaa keetii beekti, yoo baratte maalummaa hiriyaa abbaa, hiriyaa obboleessaa, hiriyaa ollaa beekta jechuudha.
kanaaf jennaano barnoonni waan guddaadha waan ta'eef haa barannu haa jajjabaannu isiniin jedha. Rabbi isin haa milkeessu, Rabbi isin haa bareechu. Keessaan keessatti yeroo ammaa keessatti yeroo namni kalaama Rabbii baatu arraffamu wallahi yeroo tokko sheeyni tokko akka jedhani usula laman bitadhe jedhan yeroo sana maal ture beektani namni xaaqiyyaa kaa'atuu fi namni kitaaba baatee deemu yeroo inni rukutamu keessatti qara'anii isaan yeroo namni xaaqiyyaa kaawwatee deemu xaaqiyyaa adii kanaame kaatee deemuu fi yeroo namni usula baatu rukutamu keessan qara'ee jedhan utuun usula dudda keessa kaadhee deemu usulli tokko hunnoon na jalaa kukkutee fixee jennaan achi darbee usula kabiraa bitadhee jedhan. Mi'a sabiila lika yeroo kanaafaa dhuftee dabarfatte yeroo namni waan qara'utti qaanfatu yeroo namni waan baratutti qaanfatutu dhuftee dabarfatte jechuudha. Maaliif laata kun hariin itti roorrifamuudhaan waliin garuu haa ta'u malee barnoota isaanii immoo hin dhiifne nama har'a qaraasisaaru garuu isaan irraa isin deebine jechuudha. Usula kukkutee fixee utuun dudda keessa kaawwadhee deemu amma akka biraa lafaa bitadhe jedhan. Mi'a sabiila likai kanaaf jennaano yeroon nuti har'a ilmii kana qara'aa jirru kunis akka warra onlaayinaattis yoo fudhanne mi'a sabiila likai mee achi deebi'ee yaadii ilaali kai yeroo haasinni adda addaa bakka ati jirtu keessaa siraasuu deemaa jiru bakka ati barataa jirtu kaayyoo kee keessaa siraasuu deemaa jiru mee waggaa shananadhaa akkamitti ture laata markazni imoo kun jechuudha garuu yeroo sana quba hin qabu markazni imoo ergasi yeroo kam ture laata mana bashannanaatu nama 500 ta'a garee bashannanaa garee muuziqaatu waan akkasiitiin ta'a harrammoo alhamdulillahi rabbil alamin mee mana bashannanaa 100 taa'u mana bashannanaa 50 taa'u ni gartaa laata mana qur'aanaa 50 taa'u fi 500 taa'u garuu immoo alhamdulillahi rabbil alamin akkatti argaa jirru ni beeyna jechuudha kanaaf jennaano yeroo sana namni bakka sana keessa ture eenyunni nama islaamaati argite yeroo sana namni bakka sana keessa ture ilmoo islaamaati dubartii islaamaati garuu har'a namni bakka qur'aanaa keessa jiru dubartii islaama dhiira islaamaatu bakka qur'aanaa keessa jira kanaaf jennaano bakka jirtutti jabaadhu siin jedha rabbi isin haa milkeessu isin haa bareechu keessaan keessatti yeroo wajjiniin jabaachuun barbaachisaadha silas qur'aanni ka isaati inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun jedha natu buufate natu eeggataa jedhe siluma aniifatitti fayyadamne keessa dabarfachuudha aniifatitti bareenne keessa dabarfachuudha aniifatitti dalagne hojjenne dabarfachuudha jecha tokko duwwaa sinime ergamaatu alayhi salatu wassalaam gaafa kan da'waa godhaa dhaqanii maal jedhan ilaata waggaa 100 hadhaa yoo jiraate mucaa xiqqaa kanatu jiraata jedhan yoo jiraate waggaa 100 hadhaa mucaa xiqqaa kanatu jiraata jedhan maaliif akkas jedhani jennaan namni kun yoo umrii 30 jiraate yoo umrii 60tti deemate mee ilaali umrii isaarraa geggeessee fixe jechuudhaame umrii isaarraa deddeemsise jechuudha irraa gaggabaasee fixe jechuudha umrii isaarraa kanaaf jennaan gaafa sana mucaan xiqqaan sunu naannoo waggaa 100 wahii ta'a 100 meeqa ta'a jechuudha kanaaf jennaano namti tokko umriin ummata nabi Muhammad immoo irra guddeessisiyoo dalga 60 kana bira hin dabarfattu jechuudha kanaaf jennaano haga sanatti waan girii waan bareedaa waan sittillee nama waan akhiraattillee dhaqanii ittiin bareedan dalagachuun barbaachisaadha isiniin jedha rabbi isin haa milkeessu bismillah alhamdulillahi rabbil alamin assalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam ustaadotiinis hedduu jirani waan ta'eef yoo akkasuma ammoo darsiin jiraates isinirraa gabaabsa bismillah alhamdulillahi rabbil alamin assalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam كنت در درس الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين ربي بك خيري كيسنك بك انتان رب النابن
Rabbii kalaama isaa nu baachise, Rabbii kalaama kaaliqaa nama baatu nu godhe, bakka hin taane yaa Rabbi nun dhaabin, waan hin taane nun haasofsiisin. Fidee mana baabaa keenya keessa waliin nu qabe, dura dursee umrii isaanii Rabbi nu haa dheeressu. Umrii isaanii bakka isaan jiranutti Rabbi bira nu haa jiraatu. Ijoollee nun tuffanne wallahi bakka kana keessatti nu waliin taa'u. Sa'aatii nu barbaanne bakka nu barbaannetti nu waliin argamu. Waan isaan barbaadani hunda Rabbi walitti nu haa qabu. Yaa Rabbi jazaa isaanii jannatal firdoosi Rabbi nu haa kaffalu. Ilmaan isaan caalu Rabbi nu haa taasisu. Kottu ustaazowwan erga ganamaa bakka kana keessa ta'anii hawwa dhiisanii rafiitii dhasiisanii nu barsiisaa jiranu. Jazaa jara jannatal firdoosi Rabbi nu haa kaffalu. Ni beeytanii rafiitii subi akka isin namatti toltu hunduu ni beeka. Kana hunda bira darbanii ta'anii kitaaba barsiisu jirani. Yaa Rabbi jazaa jara jannatal firdoosi yaa Rabbati nu kaffali. Bakka jarri jiranutti yaa Rabbi bira nu jiraadhu. Atiin immoo sammaa gurra kaa'attee cinqamaa rakkataa dhaggeeffataa barachaa jirtu. Kottu ijoollee Rabbi keessaa si haa baasu. Bakka ati jirtutti Rabbi sitti haa wakkalamu. Jiruu kan kee oluma Rabbi si haa taasisu. Haja ati qabdu kasi quuqaa jirtu, kasi yaaddessaa jirtu, kaga yeroo ati gabbaate si yaaddessitu, yerooti hiriyaatti haasoftu si yaaddessitu. Kottu tokko tokko isaati Rabbi si haa baasu. Namni dhukkuba fudhattee keessa jirtu, namni yaaddaa keessa jirtu, ka kee ka maatii keeti, ka haadha keeti, ka abbaa keeti. Kottu ijoollee Rabbi si bira haa jiraatu. الدنيا في آخرة ربي صدرك كأولما ربي سيها سيسو كسي ديغو بربادو كغسي كابو بربادو كقرآن كينيا غدي كابو بربادو بكا إني جرو تربي نوها كجيلتو يا ربي كجيلنا سادا يا ربتي نو مرتسي كنت بسم الله الرحمن الرحيم نمني غنمك أبو برباندوس أتما رب نمني غنمك أبو بربادو ربي أولا ما فودا بكا إسن جرتانو تي توكو توكو كيساني ربي أولين سن هاديم فوندورا كيسان tuba keessa Rabbi sin haa bareechu. Akkasi ergaa danuu wayii kunoo gara keessaatiin na bira gahee bismillah bakka ati yaadde Rabbi waliin si haa ga'u. Haajaa ati qabdu marasa Rabbi waliin si haa baasu. Waan ati natti himuu jettee achi as niyyattee akkasi qalbii dheebottee qalbii yaaddee jirtu kottu Rabbi siif haa baasu. Bismillahirrahmaan Rabbi galmaan si haa ga'u. Kottu bismillahirrahmaanirrahiim ani hawwii kee hin beeku. Hawwii kee Khaaliqa duwwaa beeka. Khaaliqoon kiyya walitti si haa baasu. Bismillahirrahmaanirrahiim. Kottu kati yaaddofte yaaddoo keessa Rabbi si haa baasu. Kan itti dhukkubsatte dhukkuba Rabbi si haa fayyisu. Kamaatiin keessi jalaa dhukkubu akkasuma ijoollee nama hedduutu haadhaan mokkoramee, nama hedduutu obboleessaan mokkoramee, nama hedduutu obboleetti mokkoramee jira. Kottu mokkoroo Rabbi sirraa haa kaasu. Rabbi mokkoroo sirraa haa kaasu. Kottu ijoollee bakka ati jirtutti Rabbi si bira haa jiraatu. Addunyaatti oliin si haa deemu, aakhiraatti oliin si haa deemu. Akka yaadde on Rabbi si haa taasisu. Kottu ka qabeenya dhabe jettu, ka qabeenya koon harkaa akkasiif fuudhan jettu, ka haqa kiyyan dhabe jettu, haqa kee Rabbi si haa baasu. Bismillah haqa kee Rabbi si haa kaffalu. Kottu nyaattee aara hin galfanne, uffattee aara hin galfanne, humna keetti hin hafne bakka ati jirtutti Rabbi si bira haa jiraatu. Kottu tikasaa keessa Rabbi si haa kaa'atu. Goflaa isaa keessa Rabbi si haa kaa'atu. Wallahi ergaa danuu wayinna bira geesse hunda isaa walitti qabe Khaaliqoo kiyya yaa Rabbati naa baasiif. Yaa Rabbi hunda isaatu walitti qabe yaa Rabbati naa baasiif. Ani miskiina yaa Rabbi waan ani ittiin fuula kee dhaabbadhu illee hin qabu. Waan ani ittiin illee si bira dhaabbadhu hin qabu. Yaa Rabbi haja ijoollee natti mattee kana hunda isaatu yaa Rabbi walitti qabe yaa Rabbati naa baasiif. Kottu waan hawwitee yaaddofte bira gahuudha jette rahmaaniin kiyya tokko tokko keetiin Rabbi waliin si haa ga'u. Addunyaatti oliin si haa deemu, aakhiraatti oliin si haa deemu. Bakka yaadde sana Rabbi waliin si haa ga'u. Akkasi Allahumma rabbana aatina fid dunya hasana wa fil aakhirati hasana wa qina adhaaban naar. وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوني سنين ردي عفوا سنين جدا والسلام عليكم.